humni intarneetii keessanidha yookiin humni saffisa shabakaa keessanidha yeroo intarneetii fayyadamtan dadhabaa ta'e yoo isin rakkise viidiyoo irraa kana keessatti appilikeeshinii humna saffisa intarneetii keessanidha akka saarukaatti akka isiniif hojjetutti humna isiniif dabaluu wantoonni isin barsiisa akkasuma warri waayifaayi fayyadamtan illee jechuudha. Egaa daawwattoon kiyya aappii kana kan baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kan laayik sheer gochuun afaan duraan hordofa. Hayyee daawwattoon kiyya aappii kana gabbuufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kanatti tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaatti ni barreessitanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kajuu jalarratti ni baasa irratti tokko kilikni gootu. Ammallee asirratti gola Oromiyaa kajuu kan irratti tokko kilikni gootu. Ammallee haala kanaan asitti sifataa asirratti ta'e koonsartii irratti tokko kilikni gootu. Bakka sarchii kanatti qubee naa taa waa barreessan achi booda sarchii fuuldura sanatti kilikni gootu sarchii gootu. Achi booda haala kanaan suuraa kana sifataa suuraa kanatti tokko kilikni gootu. Achi booda aappicha gabbuufachuudhaaf suuraa loltaa gaddeemtu walirratti gaddeemtu manumaati. Achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa'e aappii as tokko buufadhaa kan jalatti daawulood kan jetturti daawulood kan tutaniiti aappii kan bilbila keessatti gabbuufatanii. Hayyee daawwattoon kiyya aappii gabbuufattanii gargaltan aappiin kan haala kanaan simbana maa asirratti startii kanatti tokko kilikni gootu. Ammallee refresh ni torka kan irratti tokko kilikni gootu. Ammallee all refresh kan irratti tokko kilikni gootu. Hayyee daawwattoon kiyya achi booda kan haala kanaan refresh isiniif godhaa jechuudha.